barana lama ta'ee dhufe. Isheen Saaroonii Nokjeeramti. Haadha warraa koo ta'uuf deemti yeroo dhiyootti. Ahoonni jahoonnoo urgooti yala. Ahoonnoo bitachaa urgooti yala. Daba'uu batteetti. Dhibbaa ol fiddeessoo. Isa turi riyaa kooti ani riyaa keeti. Tanaaf abbaadha. Ataan abbaas. Yoo akkam jirtan dhaggeeffattoota fi daawwattoota miidiyaa mijuu adammoo haala bareedaa ta'een ayyaana irreechaa isin biraan ga'uuf qopho'ee bakka irreechitti gaggeeffamu irratti sagantaa bareeda kana fakkaatu isiniif dhiyeessu jira. Miidiyaa kana hordofuun aadaa barumsa waan garaagaraa irraa argachuu dandeettanii like share subscribe godhuun immoo maatii ta'aa nu waliin tura. Akkam jirtu? Jirta? Jirra galata Rabbi. Ayyaanni kun akkam? Ayyaanni shaggaadha kunoo itti jirra gaa. Nu jirta? Ka barana lama ta'ee dhufe. Dhiifam lamaan. Baay'ee namatti tola haalli jiru. Yoo dhageenyu xajjiin hin jiru jedhani as akkam? Nuyi galgaluma dhugne ganama kana isuma motora eeffannee dhufne gaa. Haa ta'u kaa. Wal nu barsiisaa kaa'u. Isheen Saaroonii Nokjeeramti. Haadha warraa koo ta'uuf deemti yeroo dhiyootti. Akkasii dhagaa'e. Kwalifikashinii dabarteetti? Daba'uu batteetti. Dhibbaa ol fiddeessoo. Wanuun jedhe kaa? Baga geessanii. Baga waliin. Geenye. Kakiyyamni mana keessaa namni lama haasofnaan itti harma baasaa. Ashi. Atillee. Milkeessaan jedhama. Milkeessaa Naguma. Isa turi riyaa kooti ani riyaa keeti. Tanaaf abbaadha. Ataan abbaas. Umurii baay'ee na caala. Akkasii. Waggaa tokko duwwaa naan gafa. Tole baga ayyaana guddaa kana ayyaana irreechaa ayyaana jaallatamaadhaan nagaadhaan geessanii nagaadhaan geenyeen jedha. Ergaan dabarsitan yoo jiraate? Ergaan dabarsinu amma uummati kun hin galla ga'eera. Gara Bishooftaa deemnu. Yeroo adeemnee waa fufurannee booriitti fufnaa jechuudha. Akkasii. Jennaan waan goonore. Ulfaadha galatooma. Akkam jirtan? Nagaami. Baga geessan? Baga oolumaan nu gahe. Ayyaanni akkam? Ayyaanni bareeda ture. Eessaa dhuftan? Asumarraa Finfinneerraa. Asuma? Finfinneerraa. Haala ayyaana kana maqaa keetirraa jalqabeeti ayyaanni akkam akka ture nutti himi? Maqaan koo Boontuu Ibraahim jedhama. Ayyaanni irreechaa barana baay'ee bareedaadha. Baay'ee miidhagaadha. Uummanni baay'ee bareeda. Waa'ee uffata keessanii kana si gaafadhaara. Uffanni keessan baay'ee bareeda. Galatooma. Mee natti maanni kun? Uffanni aadaa kun uffata kamiseeti beezikaalii. So akkanatti guruupidhaan uffannee miidhagnee bareennee baane jechuudha. Akkam? Nagaa akkam? Naguma? Jira nagaa akkam? Eenyuun hin jennu? Duriitti tanarraan jaarsoo. Tanarraan jaarsoo? Tana hiriyyaan. Tana hiriyaan. Eessaa dhufte? Asuma Finfinneerra dhufne. Finfinneerra. Finfinnee keessaa uffata akkana bareedu uffattanii dhuftanii iji isinti baay'ateera. Uffanni baay'ee waan bareeduuf kanaafuu Oromummaa isin irratti baay'ee bareedee mul'ateetti waa'ee ayyaanaa haala jiru mudannoo addaa yoo qabaattan nutti himu. Ayyaanni baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii. Maqaan kiyya Hiireedha. Hiiree Arabaa. Irreechaa kabajnaa jirra. Kabajuu mee waa'ee irreechaa kana ayyaanichaa haala jiruun nutti himu. Haalli baay'ee bareedaadha. Gammannee jirra bakka bareedaadha. Mee waa'ee Oromummaa keetii maaltu sitti dhaga'ama? Boona waa'ee Oromummaa kee. Nullee isin hin boonneerra. Ulfaadhaa ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii isinifillee. Daawwattoota keenya kanatti aansinee
sagantaa kanarratti hirmaachuuf Booranaa kaanee warri dhufaniin waliin jiranii kanaaf haala kamiin akka ragadan obboleessi keenya asitti weelluu nuu baasaa isaan immoo jalaa qabii isaan nu mul'isanii nu waliin tura. Eedan saawuraa bulaa deebanaa jilta dansa deemuu jirti. Ammoo eegi ganama jilarka qabna laayyuu daddabne. Akumti qajinna. Akoonni jahoonnoo urgooti yala. Akoonnoo bitachaa urgooti yala. Gangeessee urgooti yala. Biraan baanan beekee urgooti yala. Gaaluu waaqisee urgooti yala. Biraan baanan beekee urgooti yala. Akoonni jahoonnoo urgooti yala. Akoonnoo bitachaa urgooti yala. Urgooti yala. Akoonni jahoonnoo urgooti yala. Horaa bulaatee ona. Irreechi isinii maal? Irreechi yaa'u waaqa birraan nu ga'e kanaan nu ga'e dhufnee fulatti galateeffannuudha. Waaqa bara baraan nu ga'e inni irratti kadhannuudha. Kadhanna kan dhufnee ganamaan dhufnee kadhannee irreeffannee deebine haaluma dansaan fixannee dhufnee. Barana wanni addaa taatee addaa kan dhaggitanii jira? Barana namni hunda sirriitti qophaa'ee namni wayaa uffata aadaa ofirraa hin qabne hin jiru. Namni isaa wal argu karaa irratti illee simannaa wal simatullee haal dansaanii nam takka dhufee hin beeknellee ka dhufanillee hin jiranii haalum dansaa kee jira. Isin Booranaa kaatanii dhuftanii Booranaa hagaasii kiiloomeetira meeqa? 570. Yoom kaatan? Roobii kaanii achiiti. Hawaasaa bullee Hamusii as dhufnee seennee jecha. Karaa dheeraa. Karaa dheeraa. Kana jechuun ulfinna aadaa keenyaa qabnu. Aadaa keenya beeksisuu fi barsiisuu fi jecha. Baga ayyaana irreechaadhaaf uummata Oromootiif guutuudhaa baga isin gahin jedha. Baga waliin. Erga qabda. Erga qabda. Ayyaani gaariidha. Ayyaani nutti tolee jira. Baga gammaddanii bara ogumaan gamman. Baga waliin. Anleen san galateessa baga waliin nu gahe. Okay. Thank you about my why wayaki afile ki san galateessa na waan san interview nu gatani file galatooma jiraadha horaa bula deebana. Agan men. Ulfaadha malee bareeda. Jiraadha. Thank you. Malee bareeda. Galatoo. Ulfaadha. Akkam jirtan? Nagaa. Akkam nagaa? Naguma. Ayyaanni akkam? Ayyaanni baay'ee bareedaadha. Akkamiin dabarsitan? Hedduu namatti tola yaa'u. Ayyaanichi kun wanti isaa adda godhu waggoota darban irraa hedduu miidhagaadha. Namatti tola. Uummannis immoo aadaa isaa, duudhaa isaa kabajee baay'inaan asitti argamee kabajuu isaatiin hedduu gammachuun itti dhaga'ama. Isinillee galatooma. Ulfaadha akkana bareeddanii aadaa keessan mul'isuuf gad ba'eessi keessan eenyummaa keessaniif kabaja qabdan mul'isa. Yaa'u nuti Oromoon aadaa keenyaan boonnaa tokkummaan nu barbaachisa jaalalli nu barbaachisa aadaaf tokkummaa keenya immoo yoo nu cimsinee qabanne malee yaa'u achi ce'uus hin dandeenyu waan jiru immoo kabajnee. Ayyaanni akkam? Ayyaanni bareedaadha. Akkamiin dabarsite? Haala bareedaadhaani. Haalli uffannaa namallee hin bareeda. Wanti jiru hundi isaa hin bareeda. Tokkummaa illee akkasitti yoo itti fufee borullee gara dhufutti illee dhalootaaf dabarsuu hin dandeenya. Walumaa galatti haalli jiru baay'ee bareedaadha. Baay'ee bareeda. Uffannaan kee kun uffannaa akkamii jedhama? Waan sirra jiru kana qabattee jirtu waliin dabali nu ibsi. Kanallee kan Booranaa jedhama garuu kunillee callee mormaa jedhama. Kunillee faaya harkaa. Kunillee maal adda jedhama. Walumaa galatti Boorana ibsaa jedhee yaada. Isin qabii ibsiteerti ati isaa kan nu ibsitu barbaanne maqaa kee nutti himi. Ayyee Daraartuu jedhama. Uffata aadaa uffannee jirra. Ayyaan kabaja jirra. Kan hoggaa darbirraa kan har'aa baay'ee bareeda. Kan hoggaa ammaa haal uffanni namaa haali nageenyaa wanti marti kan ammaa baay'ee bareeda. Ayyaanni bara kanaa ayyaana kanaan duraarraa wanti adda isa godhu maal? Namni sirriitti qophaa'ee jira. Namootni hedduun akkuma argitutti argitee jirta. Garuu namni baay'ee itti qophaa'ee itti yaadee kan kabajaa jiru. Baay'ee bareeda kan hojjetu. Baay'ee namatti tola ammoo hin bareedani sirriitti. Thank you galatoom. You're welcome. Uffannaa kee kanis gaafadhu. Kaarargeeti uffatni aadaa kun Kaarargeeti jedhama. Baga ayyaana irreechaa kan bara 2015 siin ga'e nu ga'ee
Kan asitti argamne ayyaana kabajachuu fi naannoo adda addaarraa uummanni baay'een dhufee jira. Uummanni kun naannoo adda addaarraa dhufee nagaan kabajatee galuunsaa adda isa godha. Ulfaadhaa horaa bulaa ayyaana nagaya.